Yes. Yerumaf yes. Kami tidak berkonfidensi. Abdu thank you. Okay. So doang guna cuma konfidensi kabdatana. Manjat. So do ni malid. Ilkan mo. Umuri so do mayo gutani konfidensi kam thank you Abdu. Udah bani. Jadi kisah aja. Mana wajib saat ini berarumata. Isa na nunga teber. Gifti tana paye jalan lugar bacuf. Ya zaman dar Pakistano teori. Sorry, afa wora sodda kan andan thank you Abdu. Boru so asli ki doktor ke dan afa rugo. Afa mesha wali galati nafsi. Afa wora sodda afa wora mali. Milikita na saunis afanu. Afan duda saunis afanu. Na daga tawan. Ingili fadandesa. Anggatuk. Boru rakko cima keessa jirra boru nu baraaru dandeessa. Dokter Asilila. Rakko. No, waan haati mana keessa na barsiiste guutuu hojjedhu. Marqoo soo nyaatte jechuun. Keessummaa yoo soo dhuftee mana kiyyaan baata. Margi mee kuttu guyyaa tokko. Waa biyya keessa jiraadhe wayii lukaan fiigee dhufaasi ammoo. Prosesii si gaafata marqa qofa marqitee deebi'u hin dhuftu bar. Ay manuma keessanitti marqate an dhufee nyaadha rakkoon qabu. An dhufee nyaachuufis prosesii qaba. Dubaay dhuftaa bar. Dubaay maaliin dhufa gidduu kanaaf? Aya anu yeroo dhiyootti hin dhufa bakka mana keenya kanuma haadha kiyya dhuftee nyaatta. Inshallah. Gaafan dhufu gaama. Wanti maaliif instaala fannifadhee akka nama sadaqaa kadhatuuttan dhufamoo yoon zannatee dhufemoo dubbiin biraa dhufee ammas ani haleelamuun barbaadu. Abbaa deemaa wanta kadhattee dhuftuuf keessummaan akkatti keessummaa'uun qaba. Keessummaa eenyu? Keessummaa kan gooti ijoollee faamilii kan gootiin jaani. Maatiin koo amsaati kana asirra jiraachuu danda'an kun nagaan koo. Jechuun maal keeti yoo siin jedhanoo? Ijoollee hiriyoota kootiitiin jaani. Namoota miidiyaarraa wal beeku. Hiriyaa akkam? Miidiyaa irratti wal beekna? Nyaadhu mattaafu. Anifatti lafatti wal beeknaare? Maali mooraalii namaatti namni miidiyaa irratti wal beeknaa kajeeltuudhuma akkas taana. Wal yaani jechuun dhugaa dubbachuuf nama wajjin dhaladhe naannoo tokko bahee ijoollee miidiyaarraa wal bareedan namni akka obboleen kiyyaatti ilaaluuf namni akka baay'ee jaalladhu. Dhugaa rabbii. Gaafiin biratti taanee dhufuu danda'a beektu akka kana salphaan ta'u maatiin keenya nu caala qaroomaniiru kutaniiru gara araadummaadhaanis nu caalu. Wal bartanii yoo kan jedhutu dhufu. Yoo gaafii kanaan ala kan isaanitti miidhalaa isaan thank you gaafii biratti gaafatan si deebisara. Anamoo? Yes. Ana maal naan gayan isuma gaafadhaa siin nawaameen jedhaan. Yaani illeen kanumaan itti mee qabatan qaamaatiin kee baazii waanuma itti mee nama nan afaan isaaniin sobii waan ta'eef. Nama nantaanaan maaliif nama kana booda nama na fuudhuu deemuu itti maaf itti ni ture amanan. Yoo na fuudhuu deemallee jedhe yoo hiriyoota kan gootillee jedhe akkan hiriyoota koo yoo ta'u baay'ee faamilii baay'ee sirraa horadheeru waan jechuun ijoolleen itti yaadu yeroo baay'ee jiran hordofa waan beekaniif karumaan ittiin irraa fudhatan. Fuutee galtee beektaa kanaan dura nyaachiftee beektaa nama akka kanaa. Laa. Kanaafan sodaadhe kaawwanta haaraa mana sanatti ta'ee hin beekne amma. Maqarqaraa barriitiin yoo isaan duddan hundi mattaafu. Wallaahi sillaa ani cimtu kana. Ani amma namni guddaan faaziriin kee yookaan namantala koo jedhu yoo ta'e yoo isaan dallaanatti buqqifatan
nama guddaadha. Islaama obboleessa kee ta'e taragaagaa bakkee akka birqiidha ijoollee durbaa bira dhufuun jedhee illee hanga tokko tafaaxaxuu hin danda'a. Nama guddaa garuu qe'ee sanan dhaqee abbaa keetii abbaan kee anaaf abbaadha waa tokkotti deebisuu hin dandeessu bartuma muudha jeeftee. Yoo situma illee isaanumatu ol si sosobaa rakkoon hin jiru abshar. Irraa dhorkitaa? Qallaala sirraa dhorkaa? Yoo jarri na cabsan na sukkumtaa? Akkuma tasaa uliin narra bu'e jechuudha. Yaa okay. Nan nyaadha. Ulee numti sun naa nyaattu dhufee nyaadha akkas ta'an haadha rafu. Wallee. Waktu nyata. Sukkumamnaan haa cabu haana daagan. Cuma desi. Kau lafaan ka'u mulan wayyoomne dheetan guyyaa 15 baabulan. Bakka sii qalanii dhadhaa kana ittiin nyaattee ammuma Aleksiin kun jedhee ka'a. Hindi mun danda'u natti cimaa jira dheetan. Kau. Hin fayyine jettaan. Hin taa'u hin hirkadhu namatti mali. Ogeessa nama wanti siif qacaraa nu mana keessatti. Tole hin jiru. Eenyu malee? Nani iyya gaafa namni biraa dhufu akkanatti hin siqne si malee. Anamu. Isaan anan eeyyaman kaa nama biraa siif qacaru malee. Ndee reefu siin sukkuma hin jennee. Atukku. Uleedhaan isaanuma hojii faaziriinuma kee wajjin uleedhaan na sukkuma barbaaddere. Nama bira teessee dhaartaa barati. Yeroo tokko bareeroo hundaa miti. Okay. Atumti nyaadhu seeraan nyaadhu yeroo sana seeraan nyaadhu lafee dhaabsisaa. Haada balanii sii qalanne. Tole. Tole warra biyyaa dhufeetiin re'ee lamaa sadi nyaachuuf. Waan jenne nyaadhu seeraan gixxum godhee nyaadhu siin jedhe. Ati garuu wayin shakkaa jira beektaa? Maal shakkuu jirta? Maal shakkaattaa? Wallahi waan ta'e wayin shakkee sirraa mirkaneeffadha qo'e keessaa. Shakkiin koo sirrii akka ta'eef sirrii akka hin taane inuman si gaafadhee mirkaneeffadha akkanumatti. Okay, na gaafadha adde rakkoon hin jiru. Rakkoon hin jiru siif deebisa na gaafadha. Asumarratti gaafadhu? Doktor ati kophaa kee maabiraatiidhaan fi raftuun sodaattuu naan jedhan. Sodaadha. Suuraa Aleeksi taayyeetu girgiddaarra jira mukniidhaa wanti maali suuraa gurdii kanneen wantidha maali DVdhaaf ka'ee agarsiise ol qabiitti bilbila. Easy, agarsiisin. Maal ati qoosaan beektu? Ani waan ta'uudhaan magura qoosaa waan akkas kan jechuun kun hin jira kun achi bira. TV'n gubbaan jirta akkoo. Achi kun achi bira achi deebisu kaameraa. Booda TV cidhatti gad deebisi datti hin tolle fakkisu. Haayish. Achirraa yoon kufe gaarii miti. Iddoo ambuloo gubbaa irrallee hin jira waan. Ndee sadii gootee isaa eeggadda lama ture. Oh, thank you. You're welcome. Ani bar suuraa sanas malee nama biraatiin argine balla. Galatoon garabee. Thank you. Kan biraallee siin erga samoona kana shittoo mansuree irraa fudhadhe tokko dibadhee dhaqee suuraa urgooftuu ka'ee. Barbaanna Aleeksii ol dhufee amma dhiyoo kana dhufuuf taa'ee. Ol barsiistaa. Ol barsiistaa. Eenyu wajjin? Mansuree.
jadi. Tentu. Dulu ada nakisaat. Mahal sih gol. Ini ada nekan kairun masur neng jadi toko. Lafatti udah video sesan. Kam? Saya cerita dan nek tu sana lafarra udah video. Akam tak. Tahu dan dah. Mereka. Akkasitti of qopheessanii deemuudha yeroo tokko tokko wanta jajan. Jamaran akkasitti yeroo baay'ee ofiin amansiisu beektaa nama asirratti adannaqu yoo qaamumaan bira ga'e namni miidiyaa irratti illee lafa irratti illee al tokko wanti tokkoon argee yoo jiraate raachii tokkochaadha. Akkuma miidiyaa kanarratti ta'u bakka inni amalli isaa akkuma sannu bakka akka ulfee gammachuudhaan nama simata. Namni yommuu miidiyaa irratti nama bakka nama akkam walitti dhiyaannu jechuun nama gaarii jettuuyi lafatti baay'ee tokko fakkaa badhaabee ta'uu akkanaa jirtaalee garuma kee keessa zammedhe bakka. Raachee miskiina. Raachee bexaam miskiin dhugaa rabbi akkuma asirra jiru kana jira lafatti illee. Haadhoo koo itti namni hundaan lafattis. Doktor naan jedhe wallahi bilee qillaalli kana gara sun nyaatu beekee. Tokko dammoo of daddarbaa miti hiriyaa maqaa isaa jenniinaa dhawu. Akkasii. Ati olaata yaa rabbi kiyya akkuma asirra jirtu kana jirtamu lafatti akka waliin jirta laata. Dhufaara sillee yeroo gizimsee erga astaati si kenna. Aleksiin kun akka asirra jiru hin jiru jaa guyyaa sana. Rakkoon qabu. Atummaan kootu jettaa? Dura guruppeen foona taatudha Oromoo. Innaa kanarraa kaafee nagaa afaajiriin fayyee. Mamaan jedhu alhamdulillah. Rabbi fayyaa isaanii haa kennu walaa. Suuraa Siifan arga. Maaziriiru. Barbaaduma normaal yaani natti tola suuraatii profaayil kaattee ture. Nayyuu natti tola. Maa kolfa uummanni. Haa kolfa. Akka jaalatamuu hin qabne moo jecha kiyyatu isaan garrame laata. Waan isaan siif filatan jaalachuu qabda. Abadan waan ofii kiyyaa filadhe malee waan namnaa filate hin jaaladhu uumamuu kiyyaa. Bakka asitti kolfa magaalimee keelikki. Kolfanii kan wayii ilkaan kiyyan kolfanii yaa callisanii kolfanii kan miidiyaa irraa kolfanii minaafuu dhaabbatanii yoo kolfa iddoo itti ilaallu. Kolfi moojiidhaan kolfan kunis rakkisaadha. Kolfi moojiidhaan kolfamtu kun nonsense. Kanaaf kata edati. Araan kata edati maan jiraadha yoomillee. Sitti haa tolu galatoomii. Deemi sarchi godhi ilaalime. Hunduu lubbuudha. Kama waattee kam dhiifta gaadhoo korabbisi qubeessiiti. Ittoo callistee ilaalu dhuggubatuma kun dhugaa rabbii. Amma kunoo laziinoo hiwatin imma laamnaat sagalee jedhu sana eenyuun daafida. Astagfirullah.